yaa Waaqa araara kee buusi. Araara kee buusi. Araaruma kee buusi ati. Maal jedhama kun amma? Maal agarsiisa yaajjama? Dubartiin maa saalfii fixattee? Dubartiin maaf wallaalte gooftaa araara keetiin nu laali. Mee kun maaluma jedhamti? Maal keessatti ramadamti dhugaa Waaqa? Fira qabdi moo fira hin qabdu jedhamame? Maatii qabdi moo maatii hin qabdu jedhama? Dubartiin irraa garuu humtuun bareedu. Dubartiin yoo nama arrabsitu irraa hin bareedu, yoo waan ta'e gootu hin bareedu. Dubartiin sina siraatuma hin qabdu taanaan humtuu irraa hin bareedu. Dubartii sina siraata hin qabne jechuudha. Dhugaa Waaqa dubartii sina siraata hin qabnes hin milkooftus. Akkuma miidiyaa irra iyyitetti hafti bara ishee guutuu. Namni muka udaaniitiin ishee gargaarsu hin jiru kan namni tuffata. Keessattuu dhiirri immoo ishee tuffata. Akkuma iyyite amma jechuun beekumsatti fakkaatee ogummaatti fakkaatee bicheeko hoot lubbuuko gammittiiko abeet arraba abeet maal fiddare hindu'ere hinduu seetamo ilmoo hudduu sanyii shaarmuxaa sanyii waca gammadii ilmoo sheexanaa kuttuu ilmoo fagaara bobaa fagaara minni xoosii gammee siinaa qabani siin gammachiisin barriin gammaddeeran wallollaan ilmoo minni warri xaraaramne maal fidda ilmoo hudduu seetitti gobaa si naqeen. Abeet arrabaa nagaan siniif haa ta'u kabajamtoota hordoftoota kakuu akkam jirtu nagaa keessanii nagaa kiyyaan galata Waaqaa ta'u ani baay'ee muuxannoo baay'een qaba hamman jiraadhe keessatti. Muuxannoo baay'een qabasi xiinxala baay'ee xiinxaleeras waan ta'eef ani doktariidha. Ani doktarii waan ta'eef jecha koo gorsa koo yoo fudhattan siin fayyada malee siin hin miidhu. Akka hangafa keessadhaanii ta'etti jechuudha. Akka hangafa keessan ta'etti yoo siin gorsee gorsicha yoo fudhattan siin fayyada malee siin hin miidhu jechuudha. Egaa shamarri durattuma kaastee durbii safuu qabdi qaanii qabdi. Dubarri waan gootu ilaallattee gooti. Isheen safuu qabdu, isheen amala qabdu. Dubartoota akkas akkasii garuu dubartoota miidiyaa ta'u jechuudha. Dubartoota miidiyaa ta'u. Dubartiin akkamitti dubartii akkashii qaamuma ishiitiin qaama haadha ishiitiin arrabsuun illee hammam nama qaanis nama deeyyaasisa. Dubartii taatee dubartiidha. Haadha too qabdu dubartii akka kee yookaas irra haabta abbuma ta'e iyyuu akkamitti akka dubartummaadhaan qaama sanaan kabaja sanaanii arrabsita. Dhugaa Waaqa. Baay'ee tokko nama hin qaanessu. Baay'ee nama hin qaanessu hin jedha dhugaa Waaqa. Jechuun tigisti amma araaramnee irra gammee faan araaramnee irratti bara kan immoo bara 2017 isheen arrabumaa itti fufte garuu dhugaa Waaqa bara 2017 bara nagaa siifaa ta'u bara qalbiitti diddiirrattu siifaa ta'u bara sabirii godhattu siifaa ta'u baga aarii dhiistu siifaa ta'u bara amala keessa durii sanatti deebitu siifaa ta'u bara itti duraan walaloofaa asoftee rifeensa keetiin nu buhaarsitu sana siifaa ta'u. Bara waa'ee namaa dhiistu siifaa ta'u dhugaa Waaqa. Jechuun bara 2016 lolarra turte arrabarra turte ammas 2017 jabanaa dhaabbattee abaaruu arrabsuun barichuma faana sifaana darbe. Ofirraa hambise amma jaane kun maskaramii namni fulbaana keessa ramdi fulbaana kana hin dabarsin. Dabarsinii dhugaa hin dabarsin jechuun aarii sifaana darbala. Ammas waan ta'e si jalaa bada. Ofirraa kuti nasiin jedhe bilbilanna jalaa badeettee miti amma kan biraase jalaa ofirraa kuti waa'ee kana waa'ee nama arrabsuu waa'ee maal kana dhiisi. Dammoo ati dubartiidha. Dubartiin kabaja qabdi. Of kabajuu qabdi. Dubartummaadhaan haadhummaadhaan illee nama hin arrabsitu. Keessattuu Oromoon immoo baay'ee ni saalfata ni qaanfata dhugaa Waaqaa. Dubartii Oromoo taatee kan afaan si balqab gootee banteen asii ganama arrabsitu argitanii beektu miidiyaa irratti hin jirani. Tokko garuu jiru ofoskanii kan dubbatan suuraa namaa irratti. Arrabuma kan jedhamu Oromoo keessa hin jiru. Sijjammara
jalqabuma irratti arrabni badaan hin jiru Oromoo keessa wal arrabsuu hin beekan ijoolleen keenya garuu amma maal jedhama jabbiini harree keessa ooltu kuma harree beektu kanaaf egaa wal kee oolu waan ta'eef wal faan haasa'u waan ta'eef wal faan illee hojjechuu danda'u waan ta'eef amala walitti dabarfatan egaa amala gaarii namarraa dhaalu malee amala badaa namarraa dhaalan amala babbareedaa sateessa fudhatamaa qabu namarraa dhaalu malee amala badaa kana namarraa dhaalan dhugaa waaqa dubartiin akkanatti haadha kee maalii afaanota akkana kana afaan akkana danda'u hin jedhu suma namni jedhe irra deebi'ee jechuu hin danda'u dhugaa waaqa lama makoo keessatti takka afaan kana dubbadhe nama arrabsee illee hin beeku galata waaqa afaan koo keessaa danda'e hin ba'u malee namni dubbate irra deebi'ee danda'e hin dubbadhu maaliif dubartiin garmalee saalfii qabdi qaanii qabdi hammamuu yoo of gadhiiste hammamuu yoo dubbatte jechoota ishee to'achuu qabdi isheen dhiiramti baay'isawee isheen dhiiramti akka dhiiraas haasa'uu hin qabdu akka dhiiraas dubbachuu hin qabdu waan isheen tokkoon dubbattu seenaadhas ammoo miidiyaadha waan ta'eef waan hundumtuu immoo seevii namarratti ta'ee ta'a kanaaf ani nama arrabsuudhaan hin beekamaa akka jagnummaatti afaan kosi buusee akka jagnummaatti no kun sirriimti dhugaa waaqa maa karaa kana jagnummaan illee hin jiru nama arrabsuudhaan beekumsi illee hin jiru namni tokko yoo gadi beesi arrabsee ofiidhuma isaa saalfata nama arrabsame sanarraa huma gadi hin qicamu maarraallee hin irrifamu namni sun jechoota ofiisaa darbate dubbate ofiuma isaatti qaana kanaaf shamarran keenya dhugaa waaqa of kabajuu qabdu of yoo isin of kabajan namni isin kabaja yoo isin of jaallatan namni isin jaallata yoo isin ofii bakka guddaa kennitan namnis bakka guddaa isinii kennaa jechuudha garuu gaafa isinii amma akkanatti gadi baatanii nama arrabsitan mee komantiin immoo ilaala namni immoo akkamti dhufee si arrabsa komantiin achi jalaa immoo si maraacha jechuudha waan isaan siin jedhanii ittuma taasi dabarsaa jechuudha kana jechuun ofiidhuma kee tokko dubbattee lama fudhattee jechuudha uummanni hammi kun siin faarsu gaafati nama tokko arrabsitu ufee si arrabsa waan sirra hin jirre waan sirra jiruun si arrabsa kun immoo of arrabsu of kabajuu dhiisuudha kanaafuu guyyaa tokko gadhiisii ta'anii waan ta'an hojjetanii guyyaa tokko immoo qoomna gara yookaan siireesiin hojjedha yoo jedhanii dubbiin namaallee fudhatama nama jalaa dhaba kanaafuu dubartii Oromoo taate akkas badaa dubbachuun nama arrabsuun baqanimmaa of jettee of guddisuun dubartoota kan akka waan caaltutti of ilaaluun kun gowwummaadha kanaafuu habibti anyways akkasii hangafutti yoo video call ilaalti jedhee yaada tigisti akkasii hangafutti akkasii dursutti siin hangafa maafi mushkil akka kanaatti garuu yoon si gorsee fudhatta yaada dhugaa waaqachuun an muuxannoo baay'een qaba kanaafuu dhiisii namalleen arrabsiini siyaa arrabsan maleen arrabsiini mu'aamiti caal jedhe mu'aamii macaal jedhe yeroo sana bu'aa isaanii argita jechuudha namni yoo si arrabsellee isa duriitii yoo si tuqellee waan keessa darbite ufanii yoo si ceephaanillee ati immoo akka isa durii namni si yaadate ittiin ammas si arrabsee sitti yaadachiisu hin godhin namni waan keessa darbu qaba jaallatee isaa tokko hin jaallatin beekes itoo hin beekin waan ta'e keessa hin galaa wanti sun immoo milkaa'uu didee yookaas waan ta'ee miidiyaa irratti yoo waan badaa wayii ta'ee namni isuma qabateetu bara baraan si arrabsa ilaamma bara baraan si arrabsaa jechuudha bara baraan boriif ta'anillee gaafati heerumtullee isuma kanatu viidiyoon dhufee sirratti laxxafama habiibti kun immoo nama si faana jiraatu haamilee isaaf gaarii miti haamamuu yoo cal jedhee dhiira waan ta'eef itti dhaga'ama waan ati dura bargitti dubartiidhaati heerumuun kee hin oolu dahuun kee hin oolu ati muka miti dhaabattee hin haftu miira qabdaa si barbaachisa si miira waan qabduuf nama waan taateef kun immoo uumama waan ta'eef sirriitti si barbaachisa waan ta'eef boriftaan barakee keessatti namni immoo sin dhiisu namni miidiyaa immoo isuma har'a si arrabsaa jirutu borgaafati waan gaarii tokko raggeessu immoo isheen badduudha isheen maaliidha jedhee sirriitti laxxafee sirriitti haasa'a yeroo sana immoo abbaa manaa qabdu sana itti dhaga'amuu danda'a. Utumatti amanee beekee si fuudheewu gaafa akkana miidiyaan si godhu immoo no dhiirri baay'ee aara garaansa dhugaa waaqa. Osoo danda'ame dubartii maqaa tokkollee hin qabne osoo fuudhee isa quunname dubartii bakka durba taatee maqaan ishii dhiira kamittillee hin dhaamne wayitoo ishee isa quunname beesma amsiin
Baqaati maalin jedha akka bataskaanuma isaati gaati beeta kiristaanii isaa taata dhugaa waaqa malee dhiira akkasii kanaafiyyuu amma namaa danda'ame immoo of qoxxabuudha of eeggachuudha amma danda'ame maqaa ofii maqaadhaan jiraatu maqaan baduu manna mataan baduu wayyaa jedhe Oromoo sirriitti ilaal namni maqaa gaarii hin qabne waan fedhe yoo qabe illee namni hin tuffata dhugaa waaqa sooressa kamitoota illee hin tuffata jechuudha namni bara kana keessattu kana fakkaata ani illee akka hangafatee siin gorsi yoon dogoggore immoo anas na gorsa nama dhawaan ta'eef wal gorsaa deema